maal taasa? Intal maani sinjaabar waynu maani tuftaa'u liqimsi garatti gara galliqimsiin sinjaabar gattaay siin baanaabar intal dubbadhu haa siibar intal ayyaantu siin diraablee tanaan safaataan hojiin godhin miti ammas diiga irrattiin siidaa malee ablee tanaan raqamatti katabii odoo qabi raqamatti sajjali qabadhu hai numa dhuftee numa lafara naasha shorrooyitaa kottume hai ammaa keessan si bulcheedha nu bala. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu isiniin jechaa kabajamtoota hordoftoota kiyya salaamtan si tolonne irraa kaate bakka jirtan maratti isin haada qabdu isiniin chaa egaa hunnoo arrallee deebi'eetiin jira gama keessan dhufe maaliin deebitee maaliif dhuftee jechuun keessan hin oolu wanni niin dhufeef dhimmuma anaa fi isin waliif fidu warreen gama keessaatiin bilbiltanii Abdallaa maaliif hin wallaannee liina maaliif bira teessaa naan jechuu jirtan wanni niin bira taa'u jiruuf waan biraatii miti rakkina biraatii miti waan na teessisu jiru jira akkaan itti sheeka harkadhuun dabee akkaan maaniin itti isa wallaanuu niin dabee akkasitti warri gama keessaatiinis gama koomantiitiis gama hundaanuu warreen qaamaan dhuftanii isallee ilaaltanii maaliif bira teessaa liinaa maaliif hin wallaannee naan jechuu jirtan waan biraatiif miti haala biyya tanaa ni beeytanii namni kiraa kafalaa bishaanii kaarabaa waa hundinuu maallaqaa wanni gara nyaatulleen maallaqa jechuudha. Anis gama tokkoon inni dalagaarran jiru dhukkubsatee mana keessa jira dalagaaf hin deema jechuu gama tokkoon namnilleen akkasuma akkuma kiyyaa dalagaa maatii waan qabuuf jecha Abdallaa kan itti dhaqqabuu hin dandeenye namni hundinuu garuu amma immoo akkasitti jechuu namni biyya tana keessa jiru wal hin dhaqqabuu jechuurraan isiniin jee namni biyya namaa jiru gaanii beekaa namni biyya jiruutu hin beekne malee ka biyya namaa keessa jiru waan hunda haalaata biyya namaa ni beekaa. Tanaaf Abdallaa dhaqqabuu dadhabnee amma garuu kalee dhugaa balloon irratti bilbileetii dhufuu ture kaleessee haajaatu hambisee arrallee akkasuma haajaatu hambisee jechuu namni biyya tana keessatti walirra hin laalu maaliif jennaan rakkina biyya tanaatii fi Abdallaa ammoo garuu dhugaadha akka nama tokkotti jechuu abbaa mana kiyyaati mana kiyyatti hin galle mana kiyya hin jiru jechuu hanga eega dhukkubsate irraa kaasee mana kiyyallee hin fadhu mana keenya jechuu hin fadhu anaaf mubaarakillee nun fadhu dhaynee laaluufis hin dandeenyu warreen bilbiltanii maaliif dhayxee laallee naan jettanii akkuma amma dura agartanii hunnoo harka kanarraa qotteedhaan qabalaal hunnoo akkuma agartan kana isaatu na horrootee kana na godhee mana guyyaa dhufeessan jechuu fidaa jeeni ammoo garuu natti ajooyitaa mana bakka nan jiru maa dhufta of natti ajooyita simaa fi mucaa kanaan ajjeesaa jeen natti fiiga jechuu garuu ammoo warreen viidiyoo irraa maru jiranillee anaatu dhorke dhiisaa kalaas viidiyoo irraa marinaadha hanga wallaannutti viidiyoo irraa maruun hin barbaachisu saniifu haanuma jiraatu kalaas inninis akka jiraatetti manuma namaa kana jiraatu jee anaatu dhorke maaliif jennaan kalaas ga nama dhukkubsatee nama dheessu tokko as gubbaa koreefaa qorqorroo gubbaarra deemaa kalaas alayyoo gabbeellee olluma jirre jechuunaaf innini ijoollee gandaan dhiisuu nama dheewaanu godhe jechuurraa hulaa itti cufnee manuma keessa dhiisne ammoo garuu alhamdulillah inshallah isni rabbiiti wajji yoo rabbi jee balloon gizee waan itti jiru kana fite anaatu irratti dawwalee isallee gama keenya kana dhiyeessee akka inni jechuu sheeka isaan bira jiru nuufidullee godha sanumaafu garuu ammoo arraan tana wallahi hedduu takka wanti niin dhufee fi akkuma agartanii sanii toofiqillee barbaadu jiran jechuu asii akkana godhee kalee koote arkitanii jirtanii mana bira dhufee gandee ollaa kiyyaa dhufee oduu guura jechuu inni ollaa kiyya deddeemee akka mucaa san godhu jirtii na wajji nyaachaa na wajjin dhugaa akkam godhu jirtii tumu jirtii jee oduu isaa guuru guyyaa dhufee kotee jaanii natti himanii galgala akkumaan mana ollaa dhaqeetti bartoofiqoon guyyaa kanaas oolee ammallee dhufu jira amma karaa ga'ee jeenu bilbilee jaanii isaan natti himanii karatti eege garuu bakka san irratti kalaxa guddaan qaba badii guddoon balleesse maaliif jennaan anyuga dachaas qabeen anumaatu gallakkisii nama khalaas waan balleesse firra beekullee isan seene nama badii firra beekeen dhugeessu jiru seene gallakkisii afaan nagayaatiin nu wajjina haasa'uu jeetiin afaan nagayaati jee isa gallakkisii akkuma isin agartan sanii fiigee kutee arra ammoo kunnoo milyoonni gartanii ableellee kunnoo kirooloksiillee akkuma agartan kana laal keessa jira arraan tana wallahi khalaas jiruu jibbeetiin jira maaliifi waan nama akkana abbaa mana kiyyaa godhe akkasitti jechuu akka isin garaanu oowwistettiin arraan tana kunnoo kirooloksii kana akkattiin ablee tanan yoo isin diddee isii diddiree obaasisiisuu deema maaliif jennaan namni tokko nama
nama hojii jiraachaa waan kana dalagu isillee beeku garuu ani kana dura isillee arkeen beeku isii fi obboleettii tiyyaa walitti saayibaa jaanii arraba koo obboleettiin tiyya jirtu hundaan isii himsiisuu deema waan toofiqoodhaan walitti isaan fide hundaan dhugaa jirtu himsiisuu deema maaliifi qalaas ani sumaa dhiisuun deemu akkatti qaama isii diddireetiin akkatti nama kana isii kana hunda akkana diddiree fitee kiroloksii kana akkatti obaasisiisee harkasiitiin jechuun akka isiin garaan oowwistetti garaa isii oowwisaa daqiiqaa muraasa booda isin wajji haasweetiin isii fidaa maaliifi warreen natti aartanii deemii waan haasweetu dhiisiiti waan as gubbaa ijaan olini Abdallaa wallaanii naan jechuu jirtan wallaanuu dadhabeetii sii miti garuu haala biyya namaa ni beektan waan akkana nama godhu olii gadi nama ofu namni ilmoo qabu namni mana namaa keessa jiru bakka itti taa'uus hin qabu sanuma hundaafu ani tanumaatu naqabee Abdallaa inshallah guyyaa hanga kana keessatti nin fayyisaa akka duraaniitti nin deebisaa garuu takkittiin isin galatoonfadhu warreen deemnaan jettan warreen hin deemin naan jettan illee isin hunda keessanuu nin galatoonfadha alhamdulillah garuu silaan mana sanii deemee faadhaan wanni na sheeneessu kana jechuu silaan mana sanii faa deemee arraan tana sheenawa malee amma alhamdulillah sheenaa takkan qabu silaan deemee gaa deebi'uunis ni ulfaatti akkamitti kan deebi'us hin beeku kanumaafu amma immoo garuu asitti deebi'aan Abdallaa dhukkubsate bira jiraachuun kiyya walillee agaruu baannu isa bira jiraachuun kiyya alhamdulillah hedduu takkaan gammadee amma gaa deemeetiin miyyoo isinii fidee dhufa mana san jirti ammaan tanaan fidee dhufa. Hottu bashti. Gattaay hottu. Gattaay. Asi gastaay me. Gastaay sirriitti wallaallarraan kana la. Ni gartaami. Yee simbaanaa bara. Taisee kuftee mi marahan suggestem hudun gattay mela rahan suggestem sihi videkshan kanalle laal dhugaa jirtu as baasuu baannaan obboleettiin tiyya bakka jirtu baasuu baannaan bishaan kana dhuydee jiraata tamam san dabarraan ammoo laal kunis waan harka jiru kana ni garta akkasirraa kuchiiseeti lubbuu teetana akkasitti si awwaalee bakka ati jirtu si dhabamsiisa tamam دافيتي أما بكوبليتين تجيبتو نتسم وستين تايمي دبادو ما نتي من مان تنا بكيسين جبتو كم تنبين أجاد جوتي كم تنبين مديرة ده والجي متى الكبادو فوله خاصة سر النلالي تي لقاجر تقرتي أمي أيانتو لقاجر تقرتي أمي أيانا ما أيانتو ما لم تيانا سيارو الكبادي نتي مدام كبش كبادو يلا يوان كنا الفرادو نلو يدقا كم قوتو Kiroloksi mti dugi bishani. Bishan karate kameda. Fudi dugin sinja bara kiroloksi anga ati garana budde takka garteme hana kabbanaaw. Tamam. Fudi dugi. Yalla fudi ga tay sana lalini. Dugin sinje. Rabbin sodaatu kabi kana. Rabbin sodaatu ati ma sodaatu rabbi. Wandi bochan ma ati ma rabbi sodaati. Ati ma rabbi sodaati. Tanama wa gote nama marachitu. Balan dudugi khamman tanoni qabatta tay sukman. Rabbi ni sodaadha bara rabbi sodaadha sinas gee imboyin kashtiiti imboyin gana bocha dhugi yonkin ammoo yoo isan dhuyne garteemi ableetan anin sidi rakkatti yonkin ammoo garteemi harka kiyyaanin banee si obaas harka kiyyaan si obaasuufi ati dhuguu kam tura sin jiran tal rabbiin sodaadha lakki rabbi atin sodaatini nan sodaadha an rabbiin sodaadha garuu ka rabbiitiin silaasumaan dhiisa akka rabbiin feene dalaytee akka namni feene dalayteeti amma saniifuu bana dhuudhugi dafi yonkin laal yoo obboleettii tiyya bakka jirtu baaste siin dhiisan waan mucayyoo dafi natti himamma bakka obboleettiin tiyya jirtu akkamittiin beeyne akkamiin nama si qaceelchan beeyne amma isiin natti safaaxaan beeku ija tanaan akkana ablee kanaan si keessaa guura malee dafi safaaxa akkanaa tana garteemi si wajjin hin godhan bakka jirtu fiti askan kabiyoodho qabiin sinjaa bara rabbiin sodaadha sirratti hin ganna qamoonni dhuyde qabdee mataa gubbaan si ganna qabee figaa ammoo mataa gubbaan si ganna of ni ajaa'aa qabin tallarraa narraa qabin sinjaa bar si bar gidaara dubbachuutti hin jiru oliin si qaamoo ni qabda narraa dhugi ol qabii dhugiin sinjaa bar Kiroloksi akkamitti akkas goote akka kee kanaan isa qabi dafi akka itti isa akkas goote san garteemi akkasitti daqiiqa takkan dhaabbatin hin booyin hin jirtu gana gocha dafi haan talsii baana dhugi haa
Wallahi jime. Ucca farraa qayyarta. Way fincaanii si qabee guyyaa meeqa guutu firratti fincaanii firratti udaanii tamam si jalaa hin haara. Akkasii turra naa jira amma si geessura ammoo dafii dhugi gaamma mataa na dhoowwisini. Dalagaan qabaa bara. Dalagaa si godhadhee si wajji jiraachuutti hin jiru. Akkaati dalagaa naa baafte kanatti dalagaa rabbi si yaa baasuuti. Intal dhugiin siin jee bara ammaan tana. Wanni afaan tultuuf maali? Oliin si qabu. Abdii kana lafa kaayyadhaa jechuudha. Numaatus qabi as qabi afaan as qabi. As qabi safaata gooti isaan numaatu. Diina dhiisa rakkami kodhoksee maatolii na rakkisi. Dawaa keeti gaduu deeme. Numaatu ni lollan taasa. Intal maali? Maani siin jeebar? Wayi numaani tuftaa'u. Gar liqimsi. Liqimsi garatti. Gara gal liqimsiin siin jeebar. Gattaayi. Gattaayi lafa tana dawaan kee akkasi. Akkasi baganaa dhuyi. Wayi garaa. Dawaa keeti afaan kee walitti qabadhu. Qabi afaan kee walitti. Sina siraatu godhadhu. Numaa afaaniin lafa gattuuf ta'e. Gara gakkuchisuu qabdaa bara ablee tanaan akkana si dira. Baalee kee baxaraana takka teetii tanaa barta biyya guddee biyya affeelte. Hayi baxaraantittiin numaan garaaf qabdaasanii bocha. Hayi hangana siqinyaan bocha numaata. Dafi dafi dafi. Ragama baleetiin jebira jirtas basi. Dafi. Oljii garaan si dhukkubeen jiru. Umaa singoone kiloloksi dafi natti himi ragama. Yaay qashti. Dafi mee ragamas baasi gaammas yeroo natti hin gubini. Siibar. Wayi numaa si dhukkubaa wayi kiloloksi dhuyidee bareedduun ragama na himi oljii. Intal siibar. Oljii mee ragama natti himi haalafan maa gacheeta. Afaan hin beektu. Hin dubbattu hin siin jee barayyaantu. Intal si dhukkuba hakamas geessu. Wayi bicayyoon kiloloksi dhuyidee hakumaan geessanuma. Home oljii. Baala gummaa akkanaa tana dhiis oljii mee oljii. Intal mudhii walli siin jirtu haa. Home kiloloksi dhuyidee numaa yalla qabii ragamatti naqe. Siin baanaa barayyaantu. Siin baanaa bara bileetan ani si dira malee sii bar. Siin baanaa bara intal dubbadhu haa. Sii bar intal ayyaantu. Siin dira bileetanan. Safaataan hojiin godhin miti ammas diiga irratti siidaa malee bileetanan. Ragamatti katabii odoo. Qabi. Tabi. Ragamatti sajjali qabadhu. Siin baanaa bara bileen tullaa gas. Sii bar gattaayi. Gattaayi siin jeeban. Gara baddaa si oowwe bishaan maaliin si qaba? As intal barsii bishaan si qabu hin jiru ol ka'i. Ol ka'i mee lafa bishaan maaliin si qabaa miti? Bishaan jinnii ta'eetiin si qaba numaa bishaan dhaqqabi jettiiwe. Bishaan dawaan kee bishaan ammaa maati bishaan hin soo baasa miti. Ol ka'i lafa. Ol ka'i mee intal nama akka fayyaa ta'eetiin si harkisuu hin danda'u maamman si keessa achi keessa bulta. Ol ka'i lafa. Dafi. Ol ka'i kiloloksii illee ittiin sii naqa. Hayi meeqi. Hayi. Numa dhuftee numa lafarra naasha shorrooyitaa kottume. Hayi. Ammaa maqaa isaan si bulcheedha nu balaas.